Nami arran tana fayyina isaa keessa hin jirre jireenya fayyinaa keessa hin jiraanne jireenya nama fayyee hin jiraanne kaleessa fayyuu isaatiif ragaan qabu fayyinni jireenya amma keessa jiraannudha. Kaleessa fannoora Kiristoos ka hojjete jireenya amma jiraannudha. An ayyaanaan hin fayyee seeraan hin jiraadhu. Ayyaanaan fayyee ayyaanumaan hin jiraadha. Wayyuu Holistic Media. Jirre jirtu akkam jirtan kabajamoo fi jaallatamoo obboloota keenya lafa garagaraa jirtan nageenyi waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumas hafuura qulqulluu hafuura jireenya kan duraa bakkuma jirtan isiniif haa ta'u kun Wayyuu Holistic Media dha. Wayyuu Holistic Mediaan miidiyaa hundu galeessa ta'e qophii garagaraa qabatee gara keessan dhufaa jirudha. Miidiyaan Wayyuu Holistic Media dha. Yeroo ammaan tana YouTube Wayyuu Holistic Media jedhu irratti sagantaa isaa dabarsaa kan jiru yoo ta'u yeroo dhiyootti gara sagantaawwan televizyinaaf garagaraatti dhufuuf qophii irra kan jirudha. Egaa ani kan qophii kanaan isin wajjin turu hojjetaa wangeelaa Abdusalaam Ruduwaan hogguun ta'u akkasumas ogeessa kaameraa keenyaa obboleessa keenya Naa'ol Goobanaa waliin ta'uudhaan isin wajjin dabarsina. Wayyuu Holistic Media. Akkuma beekamu yeroo darbee kutaawwan lama garaagaraatiin waa'ee qulqullummaadhaa irratti xiyyeeffachuudhaan jaarraa kana keessatti waan barbaachisaa ta'e tokko waan qulqullummaa wajjin qabatu kaasaa turuun keenya ni yaadatama. Kanaanis yeroo darbetti baay'een keenya akkuma beeknu qulqullummaa jechuun maal jechuu akka ta'e baay'inaan addumatti jireenya diraamaadhaa osoo hin ta'in jireenya dhugaadhaa waaqayyoof jiraannu akka ta'e walii wajjin ilaaluun keenya ni yaadatama. Eegasiis qulqullummaa waaqeffannaa wajjin wal qabatu ilaaluudhaani waaqeffannaa keessatti qulqullummaan akkam akka nurraa barbaachisu walii wajjin barachaa turre. Har'a immoo waa'ee fayyinaa qulqullummaa wajjin wal qabatuuf isa kaasna. Addumatti yeroo dhiyoodhaas wanti qulqullummaa isaa baay'ee rakkoo keessatti kufe keessaa tokko waldaa kiristaanaa keessatti fayyinaa fi fayyina ilaalchisee hiika dogongoraa jirudha. Namni gaafa fayyina irratti hiika dogongoraa godhatu guutummaan jireenya isaa dogongoraaf kufaa jalaa ta'aa deemaa jechaadha. Kanaaf nu immoo isa kana sirreessuudhaaf mata duree kana irratti isin wajjin barachuuf yeroo kanaan isin wajjin as jira. Akka seensaaf nuuf ta'uuf dubbii waaqayyoo ergaa gara warra Tasaloniqee isa jalqabaa boqonnaa 5:9 dubbisee jalqaba. Kutaan kunis akkana jechuudhaan ni dubbata. Waaqayyo karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nu hin qopheessine. Irraan deebi'a. Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nu hin qopheessine jecha. Barreessaan ergaa gara warra Tasaloniqeetti yeroo barreessu ergamichi Phaawulos kutaa kana keessatti waan tokko jala muree hima. Akeeki waaqayyoo fayyuu keenya malee dheekkamsa jala yookaan firdii jala yookaan badiinsa jala yookaan lola waaqayyoo jala jiraachuu keenya miti jee kaasa. Kanaanis akka kanarraa arginutti waaqayyo nama fayyisuu jaallataa jechuudha. Akeeka waaqayyoo gaariin ilmi namaa hundi fayyee arguu akka ta'e argina. Egaa waa'ee fayyinaa wajjin qabsee waan amantoonni hundi dhalli namaa hundi beekuu qabu tokko kaasnee eegasii booda fayyina ilaalchisee ilaalchota dogongoraa jiran muraasaa fi akkamitti fayyina keessatti akka jiraachuu dandeenyu walii wajjin kaasna. Kitaaba qulqulluun keenya jecha fayyina jiru hiika gurguddaa garaagaraa afurii oliin kaa'a. Innis tokko ooluu isa jennu yookaan ta'an baraaramuu isa jennu sanii jechaadha. Inni lamaffaa furamuu yookaan ta'an bitamuu waajjuu ta'uu isa jennudha. Inni sadaffaadhaa fayyina argachuu yookaan ta'an waan tokko keessaa dhukkubarraa waan garagaraarraa hiikamuu akka jechuu hogguu ta'u inni arfaffaadhaa immoo yaada waaqayyoo isa inni ilmaan namootaatiif qabu keessa jiraachuu akka ta'etti kaaya. Egaa isaan kana hundinuu akeeka waaqayyooti. Garuu kitaabi qulqulluun keenya waan fayyina wajjin yookaan ta'an ooluu kana wajjin wal qabatu furamuu kana wajjin wal qabatu gargaaramuu kana wajjin wal qabatu akeeka jireenyaatti dhufu wajjin wal qabatu kana kitaabi qulqulluun waan haala hedduudhaan kaasa. Keessumaa hogguunii fi waan kana laallu fayyinni yookaan ta'an oolchuu waaqayyoo kun ooluun kun akka gochaa raawwatamee darbeetti macaafa qulqulluu keessatti kaayama yeroo hedduutti. Yeroo darbee akeeka waaqayyoo ilmaan namaatiif qabaachaa tureef hojjete akka ta'etti. Namoonni immoo arra kan itti galan amantiidhaan akka ta'etti kaaya. Eegasii booda ammas adeemsarra kan jiru namni inni fayyisan adeemsa fayyinaa keessa ifeegee jireenya fayyinaa keessa kan jiraatu jechuu kaaya. Eegasii booda gara fuulduraatti raawwatee fayyina argamuuf jiru akka ta'etti kaaya. Isaan kanneen booda irratti deebi'uudhaan kaasna. Garuu hunda dura wanni ammaan tana laallu waa'ee fayyinaa qabxiiwwan murteessaa amantoonni beekuu qaban kan jiru walii wajjin kaasna yeroo gabaabaa fi Wayyuu Holistic Media. Fayyina wajjin wal qabsiisee amantoonni maal beekuu qaban yogguu jennee ilaallu ni jalqaba fayyinni kan waaqayyooti yookaan ta'an waaqayyo biraa kan ta'edha. Kanaaf waajjuu ooluu furamuu akkasumas
raawwatee gara yaada waaqayyootti dhufuu akkuma ta'e waaqayyoo akeeka ilmaan namaa fayyisuuf qabu keessatti akka gargaarsa yookaan fayyisuutitti kan dhiyeesse ta'uusaa kanarraa kan ka'e fayyinni kan waaqayyoon qofa kan namu ta'uusaa arginaa jechaadha. Kanaafis maal jaa gargaarsi yookaan fayyisuun waaqayyo biraa eebbikee saba kee irra haa jiraatu jaa. Abbaan faarsaa 3:8 irratti kun kan argisiisu gargaarsi yookaan ta'an fayyisuun kuni waaqayyo biraa kan ta'edha. Yeroo hundumaa fayyinni nama biraa gara waaqayyoo kan dhaqu miti. Addunyaa kanarraa amantaa baay'ee jira. Amantaawwan warra Oromoof Kiristiyaanummaa kan godhu immoo Kiristiyaanummaan fayyinni waaqayyo biraa gad kan dhufu hogguu ta'u amantaawwan kaan fayyina isaanii ofiif hojjetan salvation isaanii ofii hojjetanii kan fidan ta'umsa amantaa addunyaarra jiru hundumaa fi amantoota wangeelaa adda godha. Ani maatiin kee Musliima amantaa Musliimaa keessaa hin beeku. Islaamummaa keessatti abbaatu fayyina isaa hojjetatee fidata. Kanaaf yaaliif xaariin hedduun godhama. Gara Kiristiyaanummaa gudduuf immoo Kiristiyaanummaa keessatti fayyinni kee amantee qofa fudhachuudhaan kan ati hojjettu miti. Fayyinni ati hojjettu jira taanaan Kiristoos duunsaa gatii hin qabu. Kanaaf Phaawulos ogguun fi warra Galaatiyaatti dubbatu Galaatiyaa 2:21 irratti maal jaa? Egaa fayyinni karaa hojii yookaan karaa seeraatiin yoo kan ta'u ta'e duun Kiristoos akkasumaanii jaa. Kana duuba kan arginu fayyinni kan waaqayyo ilmaan namaatiif qopheesse qofa ta'uu isaatii jechaadha. Kanaaf nuti amantoota wangeelaa warri taane fayyinni jalqaba beekuu kan qabnu kan waaqayyo akka ta'edha. Inni lamaffaa kaayyoo waaqayyootiis fayyinni. Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuun isaas akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa isa durii jalqabee karaa Kiristoos nuuf kenneetti malee akka hojii keenyaatti miti jaa. Ergamaan Phaawulos Xiimotewosiif hogguu barreessu Xiimotewos 2:1 irratti. Kan duuba wanni jiru guddaan maal hojjenne kaayyoon ilmaan namaa fayyisuudha kaayyoo waaqayyooti jechaadha. Waaqayyootu jireenya qullaa'ina fayyinaa kan ilmaan namaa barsiisuuf hogguu barbaadu ilmaan namaa fayyisuun kaayyoo dhuunfaa isaati. Kaayyoo akeeka bara baraan inni qabu yaada inni baroota keessatti qabu akka ta'e argina. Kanaaf amantoonni baay'een kaayyoo waaqayyoo akka ta'e beekuutu irra jira fayyinni. Fayyuun keenya kaayyoo waaqayyooti. Kanaafis durii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus isa waaqayyo qopheessaa ture kaayyoo ilmaan namaatiif qopheesse akka ta'e beekuu qabna. Eegasii booda karooraas yookaan ta'an akeeka yookaan karoora isa jennu waaqayyo qopheesseedha. Kan waaqayyooti kaayyoo isaati akeeka isaatis. Karoora waaqayyoo ta'uu isaa hogguun fi dubbatu kutaan reefuun tana kaasne inni Tasalonqeedhaa seensarra kaasne waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadii nun qopheessine yookaan ta'an nun karoorsine nun akeekne isa jedhudha. Kanaaf fayyuun keenya karoora waaqayyoo akeeka waaqayyoo yaada waaqayyoo kana akka ta'e arginaa jechaadha. Isa qofaas miti waaqayyo fayyina kennuun fedha isaati. Fedha ofii isaatiin waaqayyo fayyina waaqa kennuudha. Qulqullummaan fayyina wajjin wal qabatu baay'een isaa bakkeetti kufee waaqayyo fayyina kennuuf fedha kan qabu ta'uu isaa dagachuu keenyarraa kan dhufedha. Kanaaf garuutu yeroo inni fi gara kutaa kanaa dhufni ilaallu keessumaa Xiimotewos 2:2 irratti maal jedha? Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biraas akka ga'u fedha. So kanaaf fayyinni maali? Fedha waaqayyooti ilmaan namaa akka fayyanii jechaadha. Kana kitaaba qulqulluu irraa arginaa jechaadha. Akkasuma fayyinni kuni Kiristoosiin kan ta'edha. Maal jaa Efesoon 5:23 irratti Kiristoos mataa waldaa kiristiyaanaa akkuma ta'e abbaan manaas mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristiyaanaati. Waldaan immoo dhagna isaati jaa. Fayyisaa waldaa kiristiyaanaati yookaan fayyisaa amantootaati. Kanaaf fayyinni Kiristoosiin kan ta'e ta'uu isaati. Isaayyaas 63:9 irratti waa'ee kanaa hogguu dubbatu akkas jaa. Yeroo isaan dhiphatan hundumaatti innis in dhiphate. Ergamaan isaa inni isa bira jiru isaan in oolche. Waaqayyo ofii isaatii jaalala isaatii fi ho'a isaatiin isaan in fure. Inni duriitii jalqabee yeroo hundumaa ol fuudhee isaan baata. Kun kan argisu karaa Kiristoos akka ta'uuf jiru kan akeekuudha jechaadha. Kanaaf Kiristoos ofiisaa fayyisaa keenya ta'uu isaatiin Kiristoos qofaan kan ta'e Kiristoosiin akkuma ta'uu isaatti waan biraatiinis ta'uu kan hin dandeenye jechaadha. Ta'uudhaaf fayyinni karaa biraa dabalataa lammaffaa kan hin qabne Kiristoos qofaan kan ta'esi. Kiristoosiin kan ta'e akkasumas Kiristoos qofaan kan ta'edha inni Jaaffaarratti amma kaasaa jiru. Maal jaa hojii ergamoota 4:12 irratti fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraa tokkolleen hin jiru maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf kenname waaqa jala ilmaan namootaaf hin kennamne jedha. Kun kan argisu Kiristoos qofaan
karaa biraa kan hin qabne dabalata biraa kan hin qabne waaqayyo karaa biraa namitti hin fayyuu danda'u hin qopheessine karaa namitti hin fayyuu danda'us kan biraan jiru kanaaf fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee karaa biraatiin hin jiru jechuun macaaf nutti hima kanaaf karaa kophaa Kiristoosiin kan ta'e akka ta'e arginaa jechaadha. Wayyuu Holistic Media. Maal beekuu qabna fayyinaa wajjin qabatee oguu jennu yeroo kufaatitti illee akka deebi'ee dhufu kan abdachiifamedha fayyinni. Bara ilmaan namaa kufanii jiranitti addumatti uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 yoo dhaqne ilaalle maal jaha innis mataa kee hin buruksaa atis komii isaa inni ditaa jeeqaasa. Yeroo ilmi namaatti kufe yeroo kufaatiin ture yeroo karaarraa kaachuun ture yeroo fayyina ala ta'uun ilmaan namaa mudate san keessatti waaqayyo ofiisaati yeroo kufaati san keessatti kan abdachiise abdii waaqayyo ilmaan namaatiif kenne ta'uusaa argina. Kana hunda duuboonni jedhu fayyinni gubbaa gad malee jalaa ol akka hin jirredha jechaadha. waaqayyumatu gubbarratti qopheessee akeekee yaadee karoora isaa godhee fidee jechaadha. Karooraaf akeeka isaa godhee Kiristoosiinii fi Kiristoos qofaan godhee fidee yeroo kufanitti ilmaan namaaf abdii kennee jechaadha. Inni gara biraa raajiin kan dubbatamedha Israa'eliif. Addumatti fayyinni karaa raajii yeroo baay'ee dura dubbatamaa kan turedha. Yeroo baay'ee dura karaa garaagaraa kaafamaa, haasawamaa, lallabamaa, barsiifamaa kan turedha. Addumatti raajiin yoonii fi kitaaba qulqulluu keenya ilaalle Isaayyaas 45:17, Zakkaariyaas 9:6 akkasumas Roomee 11:26 irratti bifa taa'een jechaadha. Israa'el gidduutti raajiin kan himame, kan itti raajame ta'uusaa. Kanaaf keessumaa Isaayyaas 35:4 akkana jedha. Warra garaa sodaatan qabaniin jabaadhaa hin sodaatinas. Kuna waaqayyo keessan ijaa baafachuudhaaf adabuudhaafis isin immoo fayyisuudhaaf gara keessaniin dhufaa jedha. Waaqayyo maal godhuudhaaf ijaa baafachuudhaaf adabuudhaaf dhufa. Isiniin immoo fayyisuudhaaf dhufaa jedha. Eenyuun Israa'eliin waaqayyo guyyaa ijaa baafachuu isaatti guyyaa adabuu isaatti Israa'eliin deebisee furee kan fayyisu ta'uusaa argisiisa. Egaa kanaaf waaqayyo karaa raajota isaa Israa'eliif kan abdachiisedha. Akkasumallee raajiidhaan kan dubbatame ormaafis Israa'el qofaaf miti. Ormi hundi karaa ittiin fayyu waaqayyo akka qopheesseef kan barsiisudha. Qulqullummaan kana wajjin wal qabatu waan jiruuf. Maal jaa Isaayyaas 45:22 irratti isin warri handaara lafaa jiraatan hundinuu gara kootti deebi'aati fayyina argadhaa. Ani waaqayyoodha. Ana malees kan biraan jiru. Isin ormi isin warri biyya lafaa keessa jirtan isin ambii isin warri saba waaqayyo ala jedhamtanii waamamaa jirtan warri jireenyaan keessa waan biraatti geeffamee hidhamee yaada biraa qabamee jiru iddoon kufaatii keessan iddoo biraa ta'e waaqolii tolfamaan kan qabamtan yeroo rakkina garaagaraan qabamtanii kan jirtan soo maal ta'a koottaa fayyina argadhaa maaliif ana malee waaqi biraan jiru waan ta'eef anatu waaqayyoodha waan ta'eef anatu fayyisa waan ta'eef koottaa fayyina argadhaa jechuudhaani raajiidhaan Israa'eliif akkuma dubbatame raajiidhaan ormaas kan abdachiifamedha. Kiristoos gooftaan keenya sagguu gara lafa kanaa dhufe gara warra jalqaba raajameefis dhaqee gara ormaattis dhangalaasee fayyina kana. Inni gara biraa maalii fayyinni jennee guuniif ilaallu beekuu kan qabnu wal qabsee wangeelaan kan mul'atedha. Waan biraatiin miti. Karaa kamiinillee fayyinni hin ibsamus hin barbaadamus. Kanaaf akkuma Roomee 10 irratti yaadannu amantiin dhaga'uu irraa dhufa. Wanti dhaga'uun namaa ta'us dubbii waaqayyootiin beekama. Akka macaafni jedhu kitaabni qulqulluun akka jedhu akkasuma warri maqaa gooftaa waammatu hundumaa ni fayyan akka jedhu. Kana hunda duuba kan jiru fayyinni karaa tokkos karaa biraatis karaa garaagaraa barbaaduun namni fedha isaarra dhaabbachuudhaan kan fidatu osoo hin taane kan wangeela qofaan dhagayamuudha jechaadha. Efesoon boqonnaa 1:13 isa kana jala muree nutti hima. Isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan. Isin warri dhageessanitti amantan hafuura qulqulluu isaa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. So fayyina karaa kam? Karaa wangeelaa. Isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii dhageessanii. Wangeela fayyinaa dhagahuu, wangeela fayyinaa beekuu, wangeela fayyinaatti dhiyaachuu. So fayyinni wangeela qofaan kan ta'edha. Waan biraatiin ta'uu hin dandeenye. Wangeela qofa keessaa dhagahuun kan danda'amudha. Kitaaba amantaa miiliyoonaan lakkaa'amutu addunyaarra jira. Kitaaba amantaa kumaatama hedduudhaan lakkaa'amu jira addunyaarra. Garuu tokkoon isaanii fayyina nama fiduu waan ergaa fayyinaa namaa himu hin danda'an. Kanaaf fayyinni wangeela qofaan kan ta'edha jenna. Xiimotewos 2:1 irratti sogguu dubbatu akkana jedha. Amma garuu ayyaanni isaa dhufa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin
Kiristoos Yesuusiin nutti mul'ifameera. Inni humna du'aas cabsee jireenya badiisa oolus karaa wangeelaa ifatti baaseera jaa. Egaa kan hunda duuba wanni arginu fayyisuuf Waaqayyo ilmaan namaatiif kan qopheesse. Jijjiiruuf Waaqayyo ilmaan namaatiif kan qopheesse. Dhufaatii ilma isaa Yesuus Kiristoosiin namaaf kan mul'ise. Yesuus kun immoo humna du'aa cabsee jireenyaa fi badiinsa ooluu ifatti kan fide ta'uudhaan karaa wangeelaa ifatti baase. Fayyinni maaliin eeggannee dhaga'uun kan ta'u wangeela qofaani. Kitaaba amantaaf barbaaddee dubbistee dhageessee hordoftee fedha isaa raawwattee fayyinni hin jiru. Fayyinni kan jiru wangeela Kiristoos qofaanii jechaadha. Akka asirraa arginutti. Egaa amanaan kiristiyaanaa nuuf hin jedhu amanaan wangeelaan hordofuuf hin jedhu tokko waan hunda caalaa kan ni beekuu qabu yoo jiraate fayyinni karaa kanaan ta'uu isaatii jechaadha. Wayyuu Holistic Media. Fayyina ilaalchisee kitaabni qulqulluun barsiisa gurguddaa garaagaraa sadii qaba. Isa kaasna laallaa keessumaa fayyinni mataa isaa maal akka ta'e yogguu kaasu inni kitaabni qulqulluun kaasu fayyinni bakka sadii baasee kaa'a. Inni jalqabaa hojii Kiristoos Yesuusiin fannoo irratti kaleessa hojjetamee ilmaan namaatiif qopheeffame yookaan dhaan akka ittiin fayyuun ta'uuf Waaqayyo ilmaan namaatiif kan hojjeteedha fayyinni. Kanaaf kitaabni qulqulluun keenya Efesoon boqonnaa 2:8 irratti isin amantiin karaa ayyaanaa fayyifamtanii kunis kennaa Waaqayyooti malee hojii keessaniin miti yookaan dhaan tola Waaqayyooti malee dadhabbii keessaniin miti waan ta'eef ittiin ifin jajinaa jaa. Kaleessa Kiristoos hojii fannoo irratti hojjete isa fayyinni keenya. Anaaf guyya lama fayyinaan hojjenne Yesuus. Arraas oggunan dogongoruu irra deebi'ee fayyinaan anaafin hojjetu. Kaleessuma hojjete, kaleessuma fannoo irra fixe, kaleessuma achi dhume waa'een fayyina kiyyaa. Arra hoo maalirree isaan fayya keessan jiraadha. Kanaafi fayyinni karaa saniin akka ta'e argina. Keessumaa gocha akka raawwatamee darbeetti kitaabni qulqulluun orsitii isa jennu ogguu kaasu maal jaa hojii ergamoota 15:11 irratti Roomaa 8:24 lammaffaa Xiimotewos 1:9 Tiitos 3:5 Roomaa 13:11 kutaan kun hundinuu raawwatameera qajeelfama dur darbee wajjin qabsiise raawwatameera hojjetameera fiixaan baheera jedha fayyinni. Kanaaf kutaan kanaa olii hundinuu inni gara biraa fayyinni maal yogguu jennee ilaallu fayyinni jireenya amma keessa jiraannudha. Kaleessa fannoo irra Kiristoos ka hojjete jireenya amma jiraannudha. Jireenya ammaan tana jiraannu jireenya fayyinaa akka ta'uuf Phaawulos warra Filiphisiin yeroo gorsu boqonnaa 2 irra maal jaa egaa obboloota jaallatamoo yeroon isin bira jiru qofa osoo hin ta'in caalaadhumatti yeroon ani isin bira hin jirre immoo hojii fayyina keessanii wajjin deemu maal godhaa hojjedhaa yookaan ta'an dadhabaatti. Hojii fayyina keenya hojii deemu jireenya fayyinaa keessa maal ta'a jiraadhaa. Jireenya fayyinaa keessa deddeebi'a. Jireenya fayyinaa keessa turaa. Fayyinni kaleessa fannoo irra fayyeera jennee argatnee akka barbaannetti jireenya jiraannu miti. Kaleessa fannoo irratti Kiristoos Yesuus waan nuuf hojjeteef isuma qofa dhageenyee isuma qofa amannee akka barbaanne kan jiraannu miti. Isattiin fayyina keessa kan jiraannudha. Yeroo baay'ee dhukkubi guddaan asirra jira. Dhukkubichis maal hojjetan ilaaltan yeroo darbee hojii Kiristoos fannoo irratti hojjete waan hin fayyeef deebi'een badu waan hin ta'eef akkaan barbaadetti hin jiraadhaa jetti. Dhukkubni Seexaanni yeroo kana keessa fide tokko. Lakkii ani waan yeroo darbee hojii fannoo irratti Kiristoos hojjeteen fayyeef arraas akka nama fayyeettiin fayyina kiyya keessa jiraadhaa jaa macaafni. Sokamaa amannu kan warra kaleessa fayyeera akkaan barbaade jiraadhaa yoo ta'e akka barbaadanii jiraachuuf fayyuun hin barbaachisu. Fayyinni kan barbaachiseefu akka barbaadanii jiraachuu dhaabanii akka inni nama fayyise san barbaadutti jiraachuufi barbaachisummaan fayyinaatu isa kana. Kitaabi kanaafi jireenya fayyina keessanii wajjin deemu. Yesuus kanaafi ana qabamtanii yoo jiraattan argitanii warra fayyeen warra isatti amane warra damee kiyya jeen anatti qabamtanii yoo jiraattan jireenya itti fufiinsa qabuudhaa jechaadha. Tokkoffaa Qorontos 1:8 lammaffaa Qorontos 2:15 tokkoffaa Phexros 3:21 kutaa kanaaf kana fakkaatu hundumaa keessatti pirezentii amma kan deemaa jiru. Kan irra jirru waan dhawaataan deemaa jiru waan hincitiin gargar hin cinne kaleessatti hidhamee arraas jireenya irra kan jiru ta'uu isaati. Kaleessi kophaan hin fayyadu arris kophaa hin fayyadu. Fayyinni keenya hojii kaleessa Kiristoos fannoo irratti hojjeteedha. Isa faayidaan keenya guddaan inni irraa immoo keessa jiraachuun isa saniif beekamtii hannu isa san keessa turuu jechuudha.
Nami arraan tana fayyina isaa keessa hin jirre jireenya fayyinaa keessa hin jiraanne jireenya nama fayyee hin jiraanne kaleessa fayyuu isaatiif ragaan qabu. Fayyinni tokko mallattoon isaatu dhukkuba yookaan rakkoo kaleessaatti addaan bahuudhaan mul'ata. Waan kaleessaatti amma addaan hin baanetti fayyuun keenya deebi'ee mul'achuu hin danda'u waan ta'eef. Dhukkubi guddaan jiru ammaa isa. Ilaa kaleessa fayyeera har'a kan barbaadiyyoon jiraadhes hin baduu jaa barsiisa seexanaa hamaa jaarraa kanaati. Kanaaf isa dura dhaabbachuu barbaachisa. Inni gara biraa fayyinni kuni gara fuulduraatti kan raawwatee fiixaan ba'uuf jirudha. Kitaabni qulqulluun keenya ergaa Phexros dura boqonnaa tokko lakkoofsa 5 fi lakkoofsa 9 sogguu laallu yaada walii cuunfaatiin fayyina bara dhumaatti mul'achuudhaaf jiru jechuudhaan haalan itti kaasu argina. Addumatti Phexros ergaa isaa isa duraa kana keessatti jecha inni fayyadamu kana dubbisuutu nurra jira. Afurii kaasee dubbisa. Waan hin badne, waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aa hin adeemnes isa waaqa keessatti isiniif argamee jirutti dabartanii akka fudhattan godheera. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'ee taa'u sanaaf humna waaqayyootiin eegamtanii jirtaniif hin ta'a. Humna waaqayyootiin warra eegamaniif maal ta'a? Jira jechaadha. Sagalirra dhaqee immoo fayyina lubbuu keessanii isa amantiin keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru argachuutti hin gammadduu jira. Fayyina isa kam? Fayyina isa amantii keenyaa isa karaa kaleessa keessa turre keessa hogguu deebinee dhufne amma lubbuun keenya raawwatee itti darbuuf jiru sun eeggachuudhaan tahaa jechaadha. Eegasii booda fayyinni inni gara biraa maali jennee hogguu ni ilaallu kanaaf jalqabsine asumatti obboleessa keenya Phaawulos jecha tokko dubbata jechicha kaasuutu nurra jira fayyinaa jalqabatee. Maal jaa yerootti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beeka. So fayyinni maali? Fayyinni isa ammaan tana jiru qofa osoo hin ta'in isa darbinee argachuuf jirru si jechaadha. Fayyinni kaleessaa hojii Kiristoosiin, fayyinni har'aa eeggannaa jireenya keenyaatiin, fayyinni heegaree isa Kiristoos kaleessa hojjeteef isa har'a jirurraa kan kee isa darbinee fudhachuuf jirru dhaala kan hin badne. Kan xurii hin qabne, kan gaddeebi'aa hin deemne, kan hin moofofne, eenyullee nu harkaa fudhachuu kan hin dandeenye, hanga sanii dhaabbachuun kan ta'u. Kanaaf Yesuus namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatee hin fayyaa kan jee. So fayyina isa kana. Fayyina hojii wal qabsee dogongora gurguddaa lama har'a jaarraa kana keessa jiran kaasna eegasi. Isaanis maal hojjetan dogongorri guddaan tokko isa eegaan fayyeen badu waan ta'eef akkaan barbaadetti jiraadhaa jaan. Kun himatumaa hin danda'amu. Maaliif jennaan wantiin an fayyeefu akkaan barbaadee jiraachuuf osoo hin ta'in akka inni na fayyise barbaadetti akkan jiraadhuuf ta'uu isaa arginaa jechaadha. Kanaaf fayyinni akkan barbaadee yoo jiraadhes hin badu warra jiruudha tokko. Inni lamaffaadha dogongorri fayyinaa hojii qabatee jiru waan ayyaana Kiristoos hin fayyineef hojii fayyinaa Kiristoos hojjetee fayyineef arramoo seera eegnee jiraannaa warra jiruudha. Matumaa kun raawwatee waan ta'uu danda'u miti. An ayyaanaan hin fayyee seeraan hin jiraadhu. Ayyaanaan fayyee ayyaanumaan hin jiraadha. Kanaaf barreessichi warra Roomaatti hogguu gorsu isin asii achi seera jalatti osoo hin ta'in ayyaana jala qabamtanii kan jiraatanidha jaa. Nami fayyee garba seeraa miti. Yesuus waan irraa na fayyise gurguddaa hamaa hedduu keessaa tokko seera. Seerarraa hin fayyee. Raawwatee seerri narratti aboo akka hin qabaanneef, raawwatee garba seera akkaan hin taaneef, raawwatee garba cubbuu akkaan hin taaneef, garba du'a akkaan hin taaneef, garba nama akkaan hin taaneef, garba biyya lafaa akkaan hin taaneef, garba fedha foonii akkaan hin taaneef, garba fedhii jaalalaaf waan qabeenyaa waan biyya lafaa akkaan hin taaneef Kiristoos raawwatee na fayyise. Waan Kiristoos na fayyise baay'ee keessaa tokko seera. Seerarraa hin fayyan. Rakkina kana lameentu waldaa kiristaanaa amma rakkisaa jira. Warra fayyeera akkaan barbaadetti hin jiraadha jiru, warra akka Qorontos amala Qorontosummaa kan qabu, warra akka Galaatiyaadha lakkii Kiristoos Yesuus amannee wangeelaan fayyineerra ayyaanaan fayyineerra garuu seera irra dabalannu malee fiixaan hin bahu warra jirudha. Matumaa seerri Yesuus irratti Musee akka kaappoortii darbachuun nama fayyeef hin barbaachisu. Museen nama biraa, Kiristoos nama biraati. Karaa Museedhaa seera kanname, karaa Kiristoos ayyaanaa fi dhugaa kanname. Karaa Museedhaa inni kanname gatii hin qabu, lakkii gatii qaba. Garuutu maal ta'eera? Isa caalu, isa ilmaan namaa furu, isa fayyisuun bakka buufameera. Wanti yeroo tokko ulfina qaba ture, ulfina caaluun bakka buufamuusaa Phaawulos warra Qorontositti isa lammaffaa irratti ifatti hima. Kanarraa kan kee dogongorri lameen kun dhaabbachuu turre jira. Namni ayyaanaan fayye ayyaanichumaanii qajeelaa ta'e ayyaanichumaanii jireenya sirriidhaa jiraata. Kanaaf Tiitootti hogguu dubbatu Phaawulos
ayyaanni waaqayyoon nama hundumaa fayyisu mul'ateera jee ayyaanni kunis cubbuu fi fedhaa hamaa isa bara si'anaa nama gansiiseeti abdii keenya eebbifamaa waaqa keenya guddicha Kiristoos deebi'uu nu eeggachiisa bara si'anaatti akkamitti akka jiraannu barsiisee gara gaariitti nu geessaa jira ayyaanni cubbuu fedhaa hamaa kan nama gansiisu abdii deebi'uu kan nama eeggachiisu akkasumas barsiisee gara gaarii kan nama geessudha so fayyina wajjin wal qabatee amanaan maal beekuu qaba waan lama ammas tokkoffaa amanaan fayyina isaa niin dhabajee sodaachuu akka hin qabne beekuu qaba. Fayyinni nan dhaba jennee sodaa fayyina dhabuu jala jiraachuu kan hin qabne ta'uusaa. Amantoonni hundi kana beekuu qaban. Eegaan amanee Kiristoos Yesuus lammaffaa dhaladhee sanyiin badneetti dhaladhee niin badajee sodaachuun narra hin jiraatu. Eeggannaan kaan akkuma jirutti ta'e sodaan badiinsaa kan hin jirre inni lammaffaadhaa immoo amanaan beekuu kan qabu niin badajee sodaachuu kuma hin qabne hunda fayyina isaa eeggachuu kan qabu ta'uusaatiis. Wayyuu Holistic Media. Waaqayyo isin eebbisu. Egaa qulqullummaan fayyinaan ilmaan namaatiif barbaachisa kana. Niin bada jennee sodaachuu irraa bilisa ba'uu qabna. Isattiin fayyine jireenya dhugaasan hanga dhumaatti eeggachuun nurra jiraata. Waaqayyo isin eebbisu. Egaa qophii kanaan kan isin wajjin turre ana hojjetaa Wangeelaa Abdusalaam Rudwaanii fi ogeessa kaameeraa Abreessa keenya Naa'ol Goobanaati. Yeroo itti aanu kutaa biraatiin hanga ol arginutti nagaan tura. Kun Wayyuu Holistic Mediaadha. Hogguni fi viidiyoo kana daawwachuudhaaf seentan subscribe godhaa viidiyoo like share godhuudhaan namoota bira ergaa kanaan gaha ergaan kun maatii firoota keessan bira akka ga'u godhaa obboloonni garaagaraa barumsoota asirratti akka argataniif namoota safeera waaqayyo isin eebbisu yeroo gaarii qabaadhaa. Wayyuu Holistic Media.